Daawwattoota keenya akkam jirtu? Qophii kwarraatiin magaalaa Baatuu waanan isin daawwachiisuu fi haga xumuraatti na waliin turaan affeerraa kooti. Bara 1953 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffamte magaalaan Baatuu Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 160 irratti kan argamtuu fi qabeenya uumamaan kan badhaate akkasumas giddugala turizimii ta'uudhaan magaalaa beekamtudha. Haalli qilleensa ishee ho'a giddugaleessaa kan ta'ee fi baay'inni uummata ishees 90,000 olitti akka tilmaamamu kan dubbatamu magaalaan Baatuu oomisha qurxummii kuduraalee fi muduraalee oomishuudhaan magaalaa beekamtudha. Magaalaan Baatuu oomisha qurxummii kuduraalee fi muduraalee oomishtus ofirra darbuudhaan magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota garaagaraatiifis dhiyeessuu irratti argamti. Magaalaa Baatuutti kan argamu giddugalli bashannanaa Hara Dambal tajaajila bashannanaa kennuurra darbee oomisha qurxummii gosa 7 dhiyeessuudhaan uummata naannichaa fi turistootaaf giddugala tajaajila guddaa kennuurratti argamudha. Giddugalli Hara Dambal dargaggoota hedduufis carraa hojii kan uume ta'uu isaarrayyuu giddugala hawwata turizimii ta'uudhaan tajaajila guddaa kennuurratti argama. Magaalaan Baatuu yeroo ammaa kanas saffisaan guddachuu irratti kan argamtu ta'uu isheerrayyuu hojiiwwan investimentii garaagaraa magaalaa itti gaggeeffamaa jirudha. Magaalaan Baatuu hojiiwwan investimentiif mijattuu ta'uu isheerraan kan ka'es abbootiin qabeenyaa hedduu hojii investimentii irratti bobba'uudhaan hojjechuu irratti argamu. Abbootii qabeenyaa hojii irratti bobba'uudhaan hojjechuu irratti argaman keessaas keemikaala farra ilbiisaa oomishuudhaan kan beekamu warshaa Adaamii Tulluu, warshaa Soodaa Kaastikii fi warshaan oomisha abaaboo keessatti argamu. Daawwattoota keenyaa qophii kwarraa fi kanumaanan xumura. An Mulu'aalam Qalbeessaadha. Qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti.